Daldalaan kamiyyuu odeeffannoo hir'isaa gatii sobaa yookaan ammoo dogoggorsaa yoo kenne yookaan ammoo meeshaalee fi tajaajiloota daldalaa biroo haala dogoggorsuun yoo ibse yookaan ammoo meeshaalee haala beeksifamaniin gurguruu yoo baate meeshaan osoo jiruu hanga shammataan barbaade itti gurguruu yoo dide sirna gurgurtaa irratti gocha gowwoomsuu yoo raawwate meeshaaleen osoo jiranii gurguruu yoo dide madaala seeraan alaa yoo kan fayyadamu taate hidhaa cimaa waggaa 1 hanga waggaa 5 fi adabbii maallaqaa hanga galii Daldalaan kamiyyuu odeeffannoo hir'isaa gatii sobaa yookaan ammoo dogoggorsaa yoo kenne yookaan ammoo meeshaalee fi tajaajiloota daldalaa biroo haala dogoggorsuun yoo ibse yookaan ammoo meeshaalee haala beeksifamaniin gurguruu yoo baate meeshaan osoo jiruu hanga shammataan barbaade itti gurguruu yoo dide sirna gurgurtaa irratti gocha gowwoomsuu yoo raawwate meeshaaleen osoo jiranii gurguruu yoo dide madaala seeraan alaa yoo kan fayyadamu taate hidhaa cimaa waggaa 1 hanga waggaa 5 fi adabbii maallaqaa hanga galii